Hayyee akkam jirtu maatiin chaanaalii keenyaa hundumtuu nagaa keessanii nagaa koodha waaqaa galatu. Tolee guyyaa irraa immoo naashinaal ID oriijinaal ta'ee haala kamiin order goone oriijinaal piriintii isaa mana poostaadhaaf fudhachuu dandeenya kan jedhuun isin agarsiisa jechuudha. So hagas mara wanta nama rakkisu hin qabu isteeppii baay'ee salphaadha. Jalqabaa kaasanii hanga dhumaa viidiyoo seeraan ilaaluuti qabdu kanumadha. So baay'ee keessanii ID kan mana koppiitti piriinti deemii qabdu isaan wantoota tokko tokko verify gootaniittu garuu immoo inni sun ga'aa miti wanta hunda verify isiniin godhu yeroo baay'ee sababa kwaalitiif jecha isin jalaa ni kufa jechuudha. Maaliif kan mana koppiitti piriinti ta'u xiqqoo kwaalitiin isaa akka oriijinaalii sanaa miti. Oriijinaal naashinaal ID sanaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu kwaalitii bareedaa argachuudhaaf dirqama orderii gochuu qabdu jechuudha. Orderii gootanii kallattiidhaan mana poostaa isinitti dhiyoo jiru. Fakkeenyaaf bakka isin jirtan maraatti jechuudha. Bakka isinitti dhiyoo jirutti mana poostaa filattu ergasii booddee haala sanaan isin qaqqaba jechuudha. So viidiyoo kana guutummaa guutuutti sirriitti qopheesseera. Isteeppii hunduma isaaf seera yoo ilaaltan salphaadha jechuudha. Salphaatti orderii godhatanii isin qaqqabuu danda'a. So viidiyoo kana hanga dhumaatti osoo hin daddabarsin seeraan ilaala. Amma kallattiimaan gara viidiyootti dabarra. Tole akka gaaffii isinitti hin taaneef viidiyoo kana jalqabaa kaasanii amma dhumaatti osoo irra hin daddabarsin seeraan ilaaluutti qabdu jechuudha. Amma kallattiimaan yoo itti seennu order card print kan jedhu kan lammaffaarra jiru kana isa sana goona amma ergasii booddee kun haala kanaan fideera. Haala kanaan fidee jira. Amma maal gashinaa asitti FAN keenya gashinaa jechuudha. Kan karaa meesejiitiin isinii dhufee jiru. Meesejii irraa kan qabdan sana gashitu jechuudha. Amma kallattiimaan gashee keessa seenee isin agarsiisa jechuudha. Tolee amma lakkoofsa kun gashee ergasii booddee kunoo akkuma agartan naashinaal ID irraa kallattiidhaan meesejiin naa dhufeera jechuudha. Meesejiin sun kunooti lakkoofsicha kallattiimaan 68 okay 68 96 65 haala kanaan gashitu ergasii booddee next jettu. Loading jedhee amma profaayilii keessan hundumaa gadi isiniif baasa jechuudha. Kunoo akkuma argitan amma informationii kiyya hunduma isaa gadi baasee jira jechuudha. Haala kanaan baaseera. Ergasii booddee kunoo asitti filannoo lamatu jira. Gara gadiitti yoo dhaqxanii kunoo asitti Premium service dhaa fi regular service dha kanas jala jiru. Kuni haala guyyaan isinii dhufuuttira jechuudha. Kan inni premium dhaa fi regular ta'e. Fakkeenyaaf inni jalqabarraa maalidha? November 10 hanga November 15 gidduuttidha kan inni isin qaqqabu jechaadha. Kun immoo October 25 fi hanga October 26 gidduuttidha. Har'a guyyaan October 21 miti guyyaa 4 gidduutti qofa isin qaqqaba jechuudha. Yoo abbaa birii 625 ajajju ta'e. Kwaalitiin isaa tokkumadha. Garaagarummaan isaa guyyaadha. Inni kun amma fakkeenyaaf 15 jechuun hararraa kaasee naannoo guyyaa 20 waan akkasii tura miti guyyaa 20 hanga 25ti. Inni 625 kun garuu isaa guyyaa 4 yookaan guyyaa 5 gidduutti isinii dhufuudha jechuudha. Isinii kana lamaan keessaati isa gararraas ta'e isa gajjallaas ta'e kan isiniif ta'u filattu jechuudha. Yoo ariifattu ta'e 625 yoo ariifattan ta'e immoo sun jalqabarraa gootanii maal gootu amma bakka poostaa filattu kunoo amma lokeeshinii filattu kunoo laashee kana keessaa amma lokeeshinii kana keessaa maal jettu kunoo Afrikaan Avenue Addis Gabayaa 4 kiiloo maal jedha. Fakkeenyaaf amma ani mee kan Adaamaan barbaada yoo ta'e asirratti ni gasha jechuudha. Kana ta'uu baate immoo mee biyyoota fagoo jiran keessaa fakkeenyaaf amma mana poostaa Najjoo barbaada yoo ta'e kunoo kan Najjoo load godhee isiniif hin baasa jechuudha. Kan Adaamaa yoo ta'e fakkeenyaaf haala kanaan gootu Adaamaa zoon Adaamaa post office kan isinitti dhiyoo jirutti filattu jechuudha. Fakkeenyaaf warreen Shaashamannee yoo ta'e kunoo Shaashamannee zoon Shaambuun kunoo jira Shaakisoo kan barbaadan jechuudha. Bakkuma isinitti dhiyoo jiru search gootu jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii oriijinaalii qaba garuu meezim jedhee Adaamaa zoon jedhee darbu. Ergasii booddee proceed jettu jechuudha.
Ergasii booddee termoota jiran kanaa faayidaa ID printing prefix termisii kanaa erga hunduma isaa dubbistanii booddee yaa maal gootu terms and condition irratti ergaa tiikii gootanii booddee proceed to payment jettu jechuudha. Kan jalqaba jiru. Amma asitti payment keessan karaa garaa garaatiin kaffaltu jechuudha. Kun ammanii fidaa. Ergasii booddee kun akkuma agartan gara payment itti na fudhatee jira. Teelee birrii, CB birrii waan garaa garaa jira. Lakkoofsa silkii keessanii gashitu ergasii booddee silkii keessan fakkeenyaaf teelee birrii irratti yoo ta'e lakkoofsa teelee birrii keessanii gashitanii pay ETB jettanii qarshii amma sanaa barreesseera pay jettu jechuudha bakka kanatti. Amma kallattii maan gara teelee birrii sin dabarsee paaswaardii teelee birrii keessanii sin gaafata jechuudha. Kun haala kanaan paaswaardii teelee birrii gaafata paaswaardii teelee birrii keessanii gashitu. Erga sana booddee kunoo haala kanaan xumurtaniitu jechuudha. Miisejjiin erga kompiliit ta'ee booddee miisejjiin kallattii maan isin qaqqaba jechuudha. Amma erga piinii keessan gashitanii kunoo rasiitiinsaa haala kanaan isinii dhufa. Ergasii booddee kunoo success jedhee isiniif fideera jechuudha. Kaardiin keessan kallattiidhaan piriinti ta'eera. Gaafa guyyaan isaa gahu miisejjiin isinii galaa. Ergasii booddee mana poostaa deemtanii fudhatu jechuudha. Ani linkiin isin ittiin galmooftan description box irra kaa'eera jechuudha. Kunoo haala kanaa erga xumurtanii booddee inboxiin SMS dhaan isiniif gala. So step salphaadha.